Hey family, akkam jirtu? Fayyoodha akkuma beekamu. Arras viidiyoo gara biraan dhufee jira jechaadha. Egaa forex market waliin dubbannaa kana duras akkuma dubbachaa turre basic level market structure akkasumas gosoota strategy kan jedhamu dubbachaa turuun kiyanii yaadatama jechaadha. So isa kanaaf namni tokko gaafa gara forex trading kana gaafa seenu jireenya isaa keessatti wanta inni dabarsuu qabu akkasumas immoo struggling garagaraa inni keessa darbuu qabu namni baay'een akka haasa'u ni argitu viidiyoowwan garagaraa. Kanaaf just short cut miti jechaadha. Just forex marketing it's a long journey. So yeroo gabaabaa keessatti wanta achieve godhamu gatiin taaneef yeroo hundumaa wanta update deemudha. Because iddoo tokko qofatti wanta hojjetamu yookaan biyya tokko qofa keessatti waan hojjetamu gatiin taaneef jechaadha. Kana keessatti nuti immoo bu'a qabeessa taanee argamuuf akkasumas immoo hojii kana keessatti successfully ta'uudhaaf wanta nuti fayyadamuu qabnu akkasumas immoo akkamittiidhaan yeroo dheeraa utuu nutti hin fudhatini gara maarketii kana gaafa seennu yeroo murtaa'aa keessatti ofii keenya update goonee argamuu dandeenya isa jedhu keessatti egaa akkuma haasaa turre kana dura waa'ee chaartii waa'ee forex just explanation isaa isiniif kennaan ture. So arras immoo kanaaf kan barbaachisu inni tokko waa'ee strateejiidha jechaadha. Namoonni baay'een ICT strategy gaafa jedhamu dhageessanii beektu. Smart money gaafa jedhamu indicators market mechanics there are different kinds of strategy. So kana keessatti waa'ee price action haasofna jechaadha. Dubbachuun dura garuu warreen si tokko fakkeenyaaf waa'ee signaalii karaa gabaabaa indicatorii fayyadamuudhaan just successfully ta'uudhaaf namoonni yaadan ni jiru jechaadha. Kun hundumtisaa maybe amma tokko akka goonuuf nu gargaaruu danda'a. Garuu tufufinsaan yookaan dhaabbataa miti jechaadha wanta jijjiiramuu danda'udha. Inni dhaabbataan maalidhaa ofii keenya just marketii kana wajjin adapt goone gara marketii kana gaafa seennu dhimma nuti hojjechuu dandeenyu amaloota marketii kana understand gochuudhaaf wanta nu gargaaru gaafa fayyadamnu kana keessatti bu'a qabeessa ta'uu ni dandeenya jechaadha. Egaa kana fakkaata egaa forex trade viidiyoo kana erga jalqabne almost gara waggaatti deemaa jirra jechaadha. Kanaaf warreen member hin taane YouTube channel irratti kan upload godhamu viidiyoon kun kanaaf YouTube channel keenya quunnamaa subscribe gochuudhaan more seentanii immoo akkas ilaaltan asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Maaliif viidiyoo baay'inaan kan hojjedhu ilaalcha argatedha jechaadha. So kanaaf warreen barachuu barbaadan viidiyoon achi jala jira beezikiin isaa jechaadha YouTube kan jedhu. Akkasumas TikTok channelis TikTok keenyas like follow share godhaa isiniin jechuun barbaada. Telegiraamiidhaanis quunnamaa jechuun barbaada jechaadha. Egaa gara viidiyoo keenyaa gaafa seennu normally why price action dhageessanii beektudha iyyaadha. Normally price action jechuun gosa strategy keessaa gosa tokkodha. Price action kun language isaa I think Japanidha jechaadha. Afaan irra Japanidha. Price action jechuun maalidha indicate kan inni godhu normally chart irrattidha jechaadha. Yeroo baay'ee kan price action strategy isaa more focus kan inni godhu chart irrattidha jechaadha. Chartiin move gochuu danda'a, momentumii garagaraa argisiisuu danda'a, gadi gaafan up godhu gaafan down godhu. So kan hundumaa keessatti seennee akkamitti eessatti track gochuu qabna, amaloota chartii kana akkamittiin understand gochuu qabna. Egaa kan dura waa'ee chart pattern isinitti himaa turuun keenya yaadama jechaadha. Waa'ee trendii garagaraa inni agarsiisu isa kanaaf keessatti qabata jechaadha. Isa kana keessaati price action walumaa galli isaa maalidha? Chartii irratti wanta dibbeendii godhu jechaadha. Fakkeenyaaf waa'ee engulfing candle isinitti himeen ture candlestickota irrattidha. Weekin ni jiraata, reject kan godhu ni jiraata. By the way reject and respect waan jedhamu ni jiraata. Fakkeenyaaf analyze hojjennee marketiin tokko gadi bu'a jennee just predict goonee gara sanatti gaafa seennu normally wanti sun confirmii kan inni nuuf godhu candleen movement akkamii gaafa argisiisudha. Eessaatti gara eessaatti gaafa deemuuti more confirmii gochuu dandeenya isa jedhu kana keessatti ilaalama jechaadha. Egaa candleen engulfing candle waan jedhamu ni jiraata. Engulf candle jechuun akkuma isinitti himee ture bullish candle kan ta'e or bearish candle kan ta'e full green or full red kan ta'edha jechaadha. Full green sun engulfii gaafa ta'u normally price sana just for the next candle akkamii akka inni meeq godhu predict gochuudhaaf nu gargaara jechaadha. Kuni normally full or engulfing candle jechuu ni dandeenya jechaadha. Inni taara fakkeenyaaf strong kan ta'u ni jira. Strong jechuun just as example fakkeenyaaf candleen tokko guutummaa guututti gaafa inni magariisaan cover godhamu normally strong dha jechaadha. Strong buy kan jedhamu jechaadha. Normal yookaan immoo full red gaafa argisiisu yookaan bullish momentum or bearish momentum inni jedhamu suni normally market suni strong sell dha jechaadha. Warri bitan yookaan market sana keessatti sellers high gaafa ta'ani full covered ta'a jechaadha. So qixa sanatti maal goona for the next predict akkamii gara deemuudhaaf immoo ol deemuudhaaf kan jedhu ni ilaalama jechaadha. Weeking kan jedhamu immoo normally fakkeenyaaf
guyyaarraa golden high seller argatee ture jennu high seller yookaan baay'inaan bitamaa ture yoo jenne namni baay'inaan gurguramaa ture yoo jenne warri gurguraa turan suni irraa irrachaa gara buyersitti yookaan gara baay'ee gochuutti gaafa irratanii maarketiin sun irrachaa deemaa jechaadha. Full grade inni ture suni diiminni isaa kan irrachaa gaafa deemu normaali week ta'aa jira yookaan gadi dhufaa jira jedhama jechaadha. So qixxa sanatti seelarsiin gara buyersitti shift gochaa jiru jechaadha. Maarketii sana fuudhaniiti gara warra bituutti naannessaa jiru jechaadha. Inni kun normaali weeks candle jechuu ni dandeenya jechaadha. Inni kun baay'ee wanta barbaachisaa fi wanta nama gargaarudha jechaadha. Warra price action kana keessatti hojjetaniif. Inni lammaffaan maalidha? Fakkeenyaaf maarketii keessatti chart pattern jecha gosa price action kana keessatti chart pattern egaa kan dura isiniif hojjedheen ture double bottom, triple bottom, triple top, high kan jedhaman ni jiraatu. Akkasumas immoo gosa kaandiloota garaagaraa ni jiraatu. Warreen kun normaali as keessatti gaafa hojjetanu isaaniin ilaallee akka nuti nextidhaaf intini goonu fakkeenyaaf break gochuu danda'a, retest gochuu danda'a. Breakout normaali kun ni jiraata. Reverse chart pattern kun baay'ee confirmationidhaa fi more by the way technical analysis gadi ta'anii fi kana keessatti qabatamu yookaan gara price action kana keessatti qabatamu jechaadha. So kana keessatti egaa fakkeenyaaf just supply zone, resistance fi demand zone kana isinitti dubbadheen ture, support and resistance isinitti dubbadheen ture. Resistancein as keessatti ni hammatama, support levelin as keessatti ni hammatama jechaadha. So inni kuni candle predict gochuudhaaf baay'ee nu gargaara jechaadha. Yeroo baay'ee by the way maarketiin tokko kaandiliiwwan xixiqqoo yeroo itti meeqgodhu ni jiraata jechaadha. Fakkeenyaaf kaandilii xixiqqoon sadii gaafa create godhamtu engulfed ta'u jechaadha. Kaandilii green ta'anii gaafa engulfed godhamani normaali kaandiliin sun warra sadan sanaa of keessatti qofaasaa warra kaandilii sadan sanaa yeroo itti bakka bu'u ni jiraata jechaadha. So kun hundumti isaanii baay'ee maarketii predict gochuudhaaf nu gargaara. Lammatamuu warreen beginnersii taatanii haala forex marketii kana understanding goonee fi basic idea kan dura isiniif dalageera. Forex maal akka ta'e, trading maal akka ta'e, tradingii maal akka ta'e, maal akka trade goonuu, waa'ee karansoota, major currency, minor currency akkasumas commodity garagaraan gosoota garaagaraa ni jiraatu jechaadha. Kun hundumti isaanii as keessatti hammatamu jechaadha. So walumaa galatti gaafa chaartii irraa gatii bal'inaa ilaalluuf ni ilaalla. Isa kanaaf warri traderii gara trading kanaatti newcomers taatanii normaali kan isin focusii qabu qabdanii identification gochuu yookaan adda baafachuu danda'u qabdu jechaadha. Gosa marketii identify gochuu qabdu. Isa kamtu high volatile dha, isa kamtu kapitaala koo wajjin deema. Ani immoo yoon akkamitti trading kanatti seeneen hojjechuu danda'a jedhu normaali understand gochuu qabdu jechaadha. Inni gara biraan maalidha? Waa'ee mindset dha. For example namoonni baay'een forex marketiin just mindset dha kan jedhan ni jiraatu jechaadha. Yaa mindset dha garuu mindset qofti profitability nama gochuu hin danda'u jechaadha. Just ka waan tokko jabaannee gaafa hojjennu skill isaa akkuma develop goonu forex keessattis just wanti nurraa eegamu, shoorri nurraa eegamu wanta nuti hojjechuu qabnu ni jiraata jechaadha. Innis deetunaa ittuun jedhin dubbisuudha, hojjechuudha, barachuudha, analysis gochuudha. Isa kanaaf hard work inni kunis jabaatanii hojjechuu gaafata. Isa kanaaf karaa gabaabaan miliyeenera ta'e, karaa gabaabaan biliyeenera ta'e warra jedhanii irraatii intini taatanii ofii keessaniif jabaatanii hojjettanii profitable ta'uu ni dandeessu jechuun barbaada. So amma directly gara screen oliin deemna jechaadha. Waa'ee chaartii kana wajjiniin break goona. So thank you. For more YouTube keenya, TikTok keenya akkasumas Telegram channel keenya irratti nu hordofachuun barbaada. Keessumaa viidiyoon YouTube irratti dalagu akka daawwattan isin affeeruun barbaada. Thanks gootu. Amma screen oliin deemna jechaadha. Okay, amma immoo screen irra oliin dalagaa jechaadha. Waa'ee strong candlestick bullish ta'uu danda'u. Candlestoonni kun egaa strong candlestick fi warri jedhamanii without any wicks warra close godhanii jechaadha. So amma chart ransin agarsiisa jechaadha. Egaa asirraa akkuma argitanii normaali kaandiliin kun strong candle orange warra kamidha akkuma beekamu week tokko malee guutummaa guutuutti deemanii warra close godhanidha jechaadha. Just fakkeenyaaf kaandilii magariisa kana ni argitu dheeyyaadha, isinitti argama dheeyyaadha. Kaandiliin kun normaali asitti maarketiin up trend gojjichaa ture. Asumatti akka akkuma argitanii asitti deebi'ee kaandilitti kanaan reverse godhe ol deebi'ee jechaadha. Eessatti akkana cufe normaali gaafa laaltanii normaali kara gubbaa kanaanii close godheera jechaadha. So kun without any week gaafa inni close godhu itti fufinsaan kaandiliin gara biraan yookaan maarketiin kun akka inni asii ol deemaa jiru just confirmation more confirm akka nuti goonu yookaan akka nuti mirkaneeffannuu fi nu gargaara jechaadha. So
kuni normally strong candle warreen jennu kun hundumti isaanii strong candle jechuun ni danda'amu. Moor garuu inni kuni strong candle isa jennudha jechaadha. Kuni isa magariisas qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Just asitti amma fakkeenyaaf marketiin kun kan inni push godhamaa jiru. There is so high amount of buyers are here and marketing kan warra kanarraa sol dhiibaa jira jechaadha. So dhufee marketing kun ammasitti normally bullish ture yookaan just to make up trend jechaadha. So asitti deebisee dhufee reverse gochuutti jechaadha. Then gara biraa yoo ilaaluu barbaanne normally candle asitti immoo maal godhe asitti jalqabee dhufe asitti wiikii tokko malee deebisee maal godhe jechaadha cufee jechaadha. Kun egaa maal confirm nuuf godha just there is a seller still deebisanii warri marketii kana just gurgurtaatu geggeeffamaa jira jechaadha. Kun goldiidha. Goldii ta'e 15 minitiidha jechaadha time frame isa. So kun maalidha kun walumaa gallisa gara waa'ee price actioniitti egaa kan nuti haasaa jirru. Kuni strateejii akkasiidhaan yeroo itti fayyadamnu jiraata jechaadha. Candlesticking kunneen strong candle jedhamu jechaadha. Weak candle warreen jedhaman yookaan warreen weak candle jedhamanii fakkeenyaaf qixa kanatti yoo ilaaltanii I think isinitti argama jira yaada candle magariisa kun or this green candle ni argite yaada asitti akkuma ilaalaa jirtanii asitti dhufee qixa kanatti open godhee jechaadha. Sorry asitti open godhee erga cufee booda dhufee deebisee maal godhee weekii ta'e jechaadha. Asitti normally marketing qixa kanatti full buyers turanii full buyers turan garuu dhufee asirraati ammasitti irraa hirratan yookaan deebisanii jechaadha. Ergas ga'ee gadi buudhaanii as ga'ee ture inni cufee jechaadha. Ol deebi'ee jechaadha. Stopping godhe asitti cufee jechaadha. So candle kuni normally shooting star ni jedhama. Amethyst ni jedhama. So they have different names. So saganaafi kun amma just kuni weeks candle jechuun ni dandeenya jechaadha. Gara biraan ilaaluu kan nuti dandeenyu asirrattis ni ilaalla fakkeenyaaf qixa kanatti kunis candle gara kunis candle godhadha. Gosa baay'ee ilaaluu ni dandeessu jechaadha isini. So egaa green bullish candle maal fakkeenya asirraati kan inni open godhu yookaan kan inni jalqabu gara gajjallaa gadi olittidha jechaadha. So gudaati jalqabaa asitti open godhee ture open godheetu deebisee dhufee as ga'ee jechaadha. Asirraan gad dhufee cufee jechaadha. Kunis akkasumadha. So kun hundumti isaanii candlestick weak candle fi strong candle jedhaman kanadha. Inni gara biraan maalidha fakkeenyaaf yeroo baay'ee evening star fi morning star warreen jedhaman ni jiraatu jechaadha marketii tokko keessatti. Asirraan gad dhufanii qixa kanatti fakkeenyaaf kun hundumti isaanii normally kun morning star ishee jedhamtudha jechaadha. Akkuma beekamu kuni asitti dhufee asirra sellers ture asitti deebisee ol deebi'ee jechaadha. Kuni just morning star ni jedhama jechaadha. Inni gara biraan immoo fakkeenyaaf kun immoo asitti ilaaluu barbaaddanii kun immoo evening star jechuu ni dandeenya maqaa garaagaraa qabu. Egaa price action normally Japanese language dha isiniin jedheera kana fakkaata jechaadha. Inni gara biraan candle tokko yeroo itti candle sadii irra ta'anii kan inni itti cover godhu ni jiraata jechaadha. Inni immoo yoo midhasa jedhuuf fakkeenyaaf just let me show you sorry okay candle kuni normally isinitti argama yaada just kana ilaala fakkeenyaaf candle irra diddiimoo kana tokko lama sadiidha. Hundumtu cover kan inni godhame candle full candle tokko ni jechaadha. These three candles are engulfed by this green candle. So candle or sadeen kuni kan isaan ittiin engulf godhaman yookaan kan isaan ittiin dhufee ammasitti dhufee cover godhee jira jechaadha. So kuni confirmation gara biraadha jechaadha. Break and retest strategy jedhamu ni jira. Kuni normally deebisee garuu deebisee more test godhee qixa sanaan revisit gaafanne godhu jechaadha. Ni confirm more confirm kan nuti taanu gaafa kanaanidha jechaadha. Just as you are looking here candle ishee xiqqoo kana ni argitudha yaada. Candle xiqqoon kuni just as I was telling you about this one his name is normally doji candle and asitti immoo fakkeenyaaf kuni dhuftee asitti gidduutti haftee deebistee green kana candle kana meeggoote jechaadha. So
achi ol banee asii gad deebisee gidduutti deebisee maarketii close godhe jechaadha. Zenet immoo form another full green candle. Isa kanaafi maarketiin kuni there is high amount of buyers are located here, so cover godhamee jira jechaadha. So kana fakkaataa jechaadha. Normally waa'een candlestickii kana inni gara biraan waa'ee chart pattern egaa isinitti beera. Chart pattern keessaati reversaalii jedhamanii chart pattern keessatti waa'ee double toppii, triple toppii akkasumas immoo bullish and bearish candle strategiota kana sirriitti analyze gootanii sirriitti sammuu keessanitti qabachuu qabdu. Strategy chart irratti depend ta'udha jechaadha. So isa kana fakkaataa jechaadha. Normally egaa video gara biraadhaa fi YouTube keenya akkasumas TikTok keenya fforextrad fayyootuubi akka daawwattan asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Video asirratti gadhiifamu hundumtisaa YouTube irratti gaafa hubattanii more understand gochuu dandeessu. Video gara biraas isiniif hin dalagaa. Amma sitti nagaan tura. Thanks for watching.